akkam jirra jirtu ilmaan Oromoo fayyaa keessanii nagaa jirra gaariidha. Har'a maal isiniin jechuu barbaadeen dhufe reefu tana sagalee koo tokkotu waraabameetti argamee jira. Sagaleewwan nama hedduutu bahe garuu kan koo sana soqanii arkataniiti jiranii. It is okay. Gaara danne kuni garuu jechuudha yaadu inu garuu dhuguuttan jiraarra. Duraan biiraan dhuga garuu har'a ammoo bashannanaaf jedheetanii. Maal isiniin jechuu fedheeni ani akka nama garii ebaluu kiyya akkasnaa ta'e hin jedhu. Dogongorraan achi keessatti dogongoree immoo tokkollee hin jiru jechuudha. Ani kanan jedhee mucattiin isin dhageessan mucattiin ani jedhe san Qamariyaa kan jedhamtu kan isaan dura waliin turan amma addaan bahaniiti jiran. Barbaachisaa taanaan iddoo isin jiraattus beeka. Video isii waraabsiseellee post gochuu nan danda'a. Ragaa qabatama waliin jechuudha. Wanta osoo barreessee natti tola garuu videodhaan dubbachuun waan dirqama natti ta'eef jechuudha. An akka namoota garii akka dhiiga nadhii gammadaa akka dhiiga gishuu jaarraa jedhee ilaalcha gandummaa hin qabu. Kaayyoo koos miti. Garuu isin qabsoo kee kara adeemtu wallaallee jechaa turtan miti. Qabsoon koo wanti kara wallaaltaniif bar ofiif walirra duulaa jirra. Abbaan dhahee ofiin boochisu jedhamaa mi rukkute. Kanaaf qabsoo koo gara deemtu wallaaltanii jechuudha. Osoo akka baatiiwwan dabranii san diina qofa irratti tahee kan nuti xiyyeeffannu qabsoo koo kallattii isiin beektu. Garuu amma gatii walirratti duulaa jirruuf hin beektanu qabsoo koo garam akka adeemu jechuudha. Namoonni hedduun hiriyaan koo kan waliin dalagaa turre fi wajjin jirru harka jalaan narratti dalagaa jedhee jira aliini. Sihii naan jettan miti namoonni sun. Anas taanaan assayyoo ittiin gammada. Maaliif yoo ta'e beektanii kallattii waan takka ilaalu akkanatti ilaalu kan dubbadhu malee akkana hin maqwan. Kallattii jechuudha. Gara biraan immoo namoonni tarkaanfii sirratti fudhannaa maal jettanii haasoitan kuni mee tarkaanfiin irratti fudhachuudhaaf gaariidha. Akka anaafillee isiniif mijaa'utti isiniifis anaafis akka mijaa'utti jechuudha. Fuula keessa mul'isaati jechuudha. Fuula keessa mul'isaati akkasitti koottati naaf beellama bilbila kiyyaas isiniif kennuu nan danda'a. Achi boodarraa wal qunnamna akka tarkaanfiidhaaf natti illee tolutti. Mee tarkaanfii isin baantan kana mee eenyu sodaatame? Mucatu bar warri arsii kun isin gootaa maal naan jedhe. Dhuguma laata akkami warri arsii kun ciccimoodhaan se'a bar namoonni. Sagalee bokoksaa Oromoo tokko sagalee bilisummaa Oromooti jedhaniini. Birraa Gammadillee abbaa isaa selteedha jettaniimi. Abbaa Birraa Gammadii viidiyoo waraabsiseen arkitu. Mucayyoo amma karaa Abdii Jamaal faatu keessatti taag ta'etu jira garuu namoota san hin beekne eenyu akka poosti godhee nattuma dhufnaanan ilaale. Waan sana jechuudha. An eenyu akka namni sun ta'e viidiyoolee waraabee isin qunnamsiisa. Komentii jalatti qofa arkuu feenaa jedhaati. Yeroo kabajaa nama na arrabsitaniif kana hin feene jechuudha. Kabaja nama na arrabsitaniif kan hin feene komentii qofarratti mucayyoo san arkuu barbaanna qofa kan jedhu jechuudha. Namoonni baay'eelleen nagaafatanii jiran waan kana kan isaan amma addaan bahanidha jedheen deebii kennuudhaaf yaaleen jira. Garuu warroota kabajaa isaaf hin barbaanne warroonni
amma sagalee namaa garee keessa deemanii guuranii poosti godhan kun jechuudha. Gaafa duraa garee san keessa hin turre ati naan jechaa turtanii akkan jiru immoo isin garsiisee gaafa sana ankaniin kana dubbadhe. Wanta an dubbadhe immoo dhugaa fi dhugaadha. Mucayyoon ani jedhe kan inni gadi lakkise jechuudha. Gatii kanaaf isii arkuu feetan taanaan komeent irratti arkuu feenaa yaada jedhu qofa naa barreessaa. Itti aansuudhaan Eid Mubarak isiniin jedhee jira. Gammadaa kolfaa taphadhaa. Ana bira guyyaa Rabbi uume marti iiduma. Nyaachuu, taphachuu, kolfuu. Ambar isinimi warra akkatti komeent irraa maarroo keenya jedhee har'a sabboonaa borummootu gaddeemtuu hattuu kadhattuu jinnii naan jedhu kana dhiisitii ummaati yalaal. Yoon ani barbaade daabboo, yoon an barbaade marqaa naaf affeeltu sana dhiiseen biraa deeme. Isii jechuudha laal. Haadharra wanti namatti aanu hin jiru. Biyya koos yoo taate harmee koo kan na dhaltes yoo taate isaanuu dhiisee tan biraa adeeme. Gatii kanaaf firaa oltu cinqama jettanii yoo yaaddannu sagaleen kun poosti ta'eef an ittuman fufa ofuma dura qabsoon koo malee of duuba takkallee hin deddeebi'u. Wanta an jedhe sun marti dhugaadha. Gaafii kana gaafachuun kan malee dhiistaniit maal waan biraa gaafattan dhimma ijoo dhiistanii jedheetiin malee yoo kiyaar akka namoota biraa akkana maqa jettan immoo dogongortan. Isiniif galeemi akkana hin maqwan akkanuma. Abbaan na barbaadan lakkoofsi koo duwwaa 9 na barbaannaan na argitu. Iddoo isin beellamtanitti sa'a isin naaf beellamtanitti isiniif argamuuf qophiidhaan. Wanti isin dhaammadhu tokko immoo of mul'isaatii naaf beellamaatii na yaama. Akka anaafis tarkaanfiif tolutti jechuudha. Isinii galeemi boonsaa margaa Ahmad Wobo ijoollee na dhiigan badaati. Maal ta'uu keessan ijoollee gishuu jaarraa fa'a warri dhugaan qabsaa'u bosona keessaa lola goota dirqiin hayyiftu of duuba yoom gargala jedhe Umaru Suleyman. Maal ta'uu keessan cuubee akka harcummeetitti waliin guddanne laal. Gatii kanaaf kiyaar dhiifama gaafata yoo jettan awwaan biraa yoon dabale malee dhiifama tokkollee hin gaafadhu. Akkam jettan dhiifama tokkollee eegdanii waan dalaydan dhabnaan ana bira dhuftanii mi ani immoo ofuma duran deema. Sababni itti abbaa dura dhiifama gaafatu arka jedheefillee kana dhiifama tokkollee hin gaafadhu an hin kijibnes. Isumaan jedhemmoo waan ani mootu isarratti erke mootu isaan poosti nuuf godhime jedhaani isaan jechuudha. Waan an jedheen maaf san dhiise sagalee koo maaf mure sagaleen koo daqiiqaa tokkoo fi sakandii 40 way adeema. Gatii kanaaf sagalee koo guutuu isaa poosti godhiitii uummanni Oromoo haa murteessu achi booda haa. Kanarraan kan hafe garuu an dhiifama tokkollee hin gaafadhu. Ani Firaa'ol ani Firaa'ol ijoollee na dhiigan madaa fa'aa bar ijoollee gishuu jaarraa fa'aa warroon sagalee bokoksaa uummata Oromoo dubbistan immoo mee osoo wanti kun dhugaa ta'uu baate dargaggeessi tokkochi nama kabajamaa uummata miliyoona 40 meeqa biratti beekamaa ta'e tokko ka alagaanuu isa beeku tokko Oromoo ta'uu isaa akkamitti isa akkatti raasee dargaggeessi barataan yuunivarsiitii tokkochi akkatti waan kana mara waliin dhaha wanti kun osoo dhugaa ta'uu baate. Leencoo Lataafa namoota arrabsitanii isinii gahuu dinnaan dhuftanii amma mootu nu waliin jirtan ana biratti immoo hin milkooftan amma booda. Abshaalli
yeroo matakka nyaatas yeroo matakka nyaatamas lama nyaatamu nuuf ga'eera nadhii gammadaa faagishuu jaarraa fa'aa irratti jechuudha maal ta'uu keessan hinaaffan isin ajjeestee jirti uff jechuudhaan hafuura malee aariin garaa naman bahu irraan isiniif deebi'a uff jechuudhaan aarii malee hafuura malee aariin garaa naman bahu galatoomaa jecha keessan ilaaleen isiniif fideen dhufa viidiyoo biraa